koreen hojii raawwachiistuu dhaaba keenyaa waltajjii garaagaraa uumuudhaan haala ammaa biyya keenya keessatti dhalate kanarraa ka'uudhaan kana keessatti haalli hooggansa keenyaa maal ta'uu qaba, akkamitti dubbii kana hoogganuutu nurra jiraata dhimmoota jedhan irratti marii baay'ee yeroo dheeraa fudhate keessa keenyatti gaggeessaa turree jirra. Sanarraa ka'uudhaan kallattii koreen hojii raawwachiistuu dhaaba keenyaa kaa'e bu'uura godhachuudhaan koreen giddu galeessaa dhaaba keenyaas har'a waltajjii kana gaggeessee kallattiiwwan tokko tokko kaa'uudhaan murteessee jira. Murtiin murteessinee itti dhufuun duratti waliigala haala amma biyya keenya keessatti dhalatee jiru kana irraa ka'uudhaan dhaabbanni keenya wantoota itti aanan jiran kana akkamitti hoogganuutu irra jiraata, karaa bishina qabuun, karaa itti fufiinsa qabuun, gaaffii uummanni keenya bara dheeraadhaaf kaasaa ture sana bu'uura godhachuudhaan nutis itti qabsa ofiin bulchuudhaaf bira darbee immoo fayyadamaa dinagdee akka inni ta'uudhaaf gaaffii guddaa qaba, dheebuu guddaa qaba. Lammaffaa sadarkaa federaalaattis akkasuma hooggansa keessatti qooda fudhachuu duwwaa otoo hin ta'in gahee hooggansummaa fudhatee hoogganuu akka qabu gaaffii hin qaba. Gaaffiin kun gaaffii uummata keenyaa qofa otoo hin ta'in gaaffii dhaaba keenyaatis. Nuti hooggansa biyya kanaa keessatti qooda fudhachuu duwwaa otoo hin ta'in bakka hoogganuu dandeenyetti, yeroo hoogganuu dandeenyetti qooda hoogganummaas fudhannee hoogganuun akka nurra jiraatu itti amanna. Kun immoo gaaffii uummata keenyaati. Sun akka inni galma ga'u taasisuun nurra jiraata jenneeti kan yaadnu. Sanaafis immoo uummata keenya waliin taanee qabsoo karaa dimokiraatawaa ta'een, karaa seera qabeessa ta'een qabsoo dheeraa taasisnee as geenyee jirra. Kana jechuun qabsoon kun iddoo kanatti xumurame jechuu miti. Qabsoon guddaan fuuldura keenya kan jiru. Kanarraati kaanee yoo ilaallu federaala keessattis qooda hooggansaa fudhachuu qabna yommuu jennu kan naannoo keenyaa gannee miti. Kan naannoo keenyaa dagannee miti. Wanti nuti ilaaluu qabnu waanuma har'a argame kana argamuudhaaf deema jennee yaadnu kana fudhachuu duwwaa otoo hin ta'in seenaa keessatti carraan kun nu qaqqaboo ta'e seenaa keessatti carraa nu qaqqabe waan ta'uu maluuf isa akkamitti kabajaa fi ulfina saba kanaa eegee hooggansa karaa guutuu ta'een duubaa fuulduraan bitaaf mirgaan wal utubee wal gargaaree irruma caalaa biyya kana keessatti sabni kun gahee hoogganummaa yoo fudhatu seenaa keessatti carraa isa ga'e kana yoo fudhatu karaa gaarii ta'een karaa maqaa gaarii qabuun karaa bu'a qabeessa ta'een akka inni itti hojjechuu danda'u achi fageessanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Malee carraadhuma yerootti nama qaqqabde ishee utaalanii fudhachuu fi dhiisuu duwwaan gahaadha jenneen yaadnu. Kanammoo karaa tarsiimaa ta'een itti yaaduun irra deddeebi'an itti yaaduun baay'ee murteessaadha. Yoo kana ta'uu baate carraan nu ga'uu duwwaa otoo hin ta'in carraan yoo nu ga'e maal hojjennaan gaaffii itti aanee dhufuudha. Kufuun dhufuun mala. Dadhabuun dhufuun mala. Yoo kun dhufe kufaatiinsaaf dadhabbiin isaa saba kana irratti dhiibbaan inni fidu hunda keenya irratti rakkoon inni fidu rakkoo salphaa miti waan ta'eef dubbii kana karaa tasgabbii qabuun laallee hojjechuutu nurra jiraataa jenneeti. Kanaaf gaaffiin uummata keenyaa hooggansa federaalaa keessatti qabaachuutu waan nuu malu qabaachuu qabna yommuu jedhu gaaffii mooraaliiti. Iddoo simboliik ta'e irratti bahee mul'achuu hin barbaada. Ta'uutu qaba jennee amanna kana nuti. Kun ta'uutu irra jiraata jennee amanna. Gaaffii mooraaliiti waan ta'eef. Boruu namni naannoo kanarraa dhaaba kanarraa hooggansa federaalaa ta'u uummata Oromoodhaaf faayidaa dinagdee qobaatti dhuunfaasaatti
fidee fi kennaa fi jennee miti kan abdan. Namni tokko nu keessaa ba'ee hoggansa federaalaa keessatti biyyattii hogganuu isaa jennu maal ta'a taanaan sabaaf sablammii hunda ija tokkoon qixa tokkoon wal qixxummaadhaan haqa qabeessummaadhaan hoggana jennee amanna. Kanas ta'uu qaba jennee amanna. Kun akka inni ta'uufis kan nuti qabsoof. Akka nama Oromoo bakka bu'ee achi taa'utti immoo maqaa saba kanaas kabajaaf ulfina saba kanaas eegee wal qixxummaan biyya kana keessatti akka dhufu haqummaan akka biyya kana keessatti dhufu taasisuutu irra jiraata jennee amanna. Kun ta'uutu irra jiraata. Ulfina saba keenyaa fiduu kan dandeenyu waa hannee saba keenyaa fiduudhaan itoo hin ta'in warra haqaaf hojjennu, warra dhugaadhaaf hojjennu, warra walqixxummaadhaaf hojjennu taanee biyya kanarratti biyya kana keessatti carraa nu qaqqabde keessatti kun akka inni ta'u dhugoomsuu yoo dandeenye ulfina saba kanaaf inni irra jechuudha. Kabaja saba kanaaf inni irra jechuudha. Kanatu ta'uutu irra jiraata jedheen abdaddan. Kana godhuudhaaf uummanni Oromoo tokko federaala irratti gahee hooggansaa fudhachuu qabna jedhu gaaffii mooraaliiti waan ta'eef inni deebi'uu qabna jennee yaadna. Itti aansee gaaffii diinagdeeti. Gaaffiin diinagdee sabni keenya gaafatus deebi'uutu irra jiraata. Inni kun hundi eessatti deebi'a? Akkamitti deebi'a? Eessatti maal yoo hojjennetu dubbiin kun galma gahuu danda'a kan jedhu tasgabbiidhaan koreen hojii raawwachiistuu keenya ilaalee jira. Tasgabbiidhaan yeroo kamiyyuu caalaa har'a as geenyee hawwii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu. Fedhii uummata keenyaa naaffisuu hin qabnu. Eebuu uummata keenyaa naaffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef tasgabbiidhaan yeroo kamiyyuu caalaa koreen hojii raawwachiistuu keenya hoggansi keenya sammuu tokkoon qalbii tokkoon yaada tokkoon ilaameedhaan wal dhagahee yoo kanarratti asitti akkas goonetu kanatu nu fayyada yoo asitti kana goonetu kana nu fayyada akkasitti yoo deemnetu irruma caalaa bu'aa nuu qaba karaa jedhuun waan baay'ee ilaalaa turee jira. Kana keessatti egaa waan yaadnu kana galmaan gahuudhaaf waan tarsiimaa ta'e kaa'uun barbaachisaadha. Dhimmoota tarsiimaa ta'an yommuu keenyu immoo tarsiimoon sun akka inni galma ga'uuf tooftaa adda addaa tooftaa tarsiimoo keessa sana galmaan sii ga'uu danda'an itti fayyadamuun barbaachisaadha. Kanaaf tarsiimoo keenya kana galmaan nu geessisuudhaaf wantoota na gargaaran hundaa tooftaa hundaa itti gargaaramuun nurra jiraata jennee akka kallattiitti kaawwannee jira. Kanarraa kaanee fuulii hoggansa qabnu akka dhaabaatti qabnu kana keessaa tokkoffaa carraa kanaan hoggansi keenya diigamuun irra hin jiraatu. Inumaan yeroo kana sammuu tokkoo fi yaada tokkoof qalbii tokkoon hoggansa cimaa taanee bahuu qabna. Tokko hoggansa cimaa taanee team spirit, collective leadership uumne itti bahuun nurra jiraata yeroo kana keessatti critical waan ta'eef. Lammaffaa gaaffii saba keenyaa immoo deebisuudhaaf tarsiimoon keenya galmaan geenye yoo jenne isa waan ta'eef jennee yaadnee hoggansi keenya waan naannoo irra jiru kan akkamitti itti hafuufsiisnu waan immoo ergama akka federaalaatti qabnu kan ammoo akkamitti ergama guddaa nurra jiru kana galmaan haa geenyu kan jedhu bakka lamatti qoonnee sirriitti ilaallee jirra. Kana yommuu ilaallu waan federaala irra jiru kana ilaaluu duwwaadhaan waan naannoo keenya irra jiru kana immoo in harcaafne yoo taane diignee deemne yoo taane deemnee kufaatiidha. Nama tokko mitiiti namni 20-30 iddoo murteessaa ta'an federaala kanarratti barcuma yoo qaban gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin saba Oromoo deebi'e jechuu miti. Waan ta'eef gama lamaaniin iyyuu ilaalle tokko rakkoon naannoon keenyaa fi uummanni keenya qabu of dandeenye guutummaa tuttuqaa tokko malee naannoon Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa of danda'e bulchuu danda'uun injifannoo guddaa tokko jennee yaadna. Tuttuqaa tokko malee harka galfannaa nama kamiiyyuun alatti dhiibbaa qaama kamiiniyyuu alatti of danda'anii karaa ofii fi karaa ofiitiin karaa nuu maluutiin deemuu danda'uun carraa kana argachuun bilisummaa guutuu kana argachuun danda'uun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ariitiidhaan gaaffii uummata keenyaa yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraa nuu laata jennee amanna. Gaaffiin keenya inni guddaan keessumaa gaaffiin diinagdee gaaffiin saba keenya tokkoomsuu
Gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramne amma dandeenyaadha. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannudha yaadi keenya. Maddi aangoo keenya Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha. Fuula durattis hojiin nuyi federaala dhaqnee hojjennu nama dhuunfaadhaan wanti hojjetamu hin jiru. Hamma sabni kun beekamtii hin laanneefitti borus hin utubnetti namni 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u namni 2 ol deemuudhaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kana immoo kan fiduu dandeenyu inni guddaan mana keenya keessatti waan barbaannu sana hojjechuu dandeenyudha. Bilisummaa guddaa amma argannuun Oromiyaa irratti hojjenne, hojii dinagdee irratti hojjenne rakkoo uummata keenyaa ganda keessa jiru hiikuu dandeenya jennee yaadna. Takaallaa karaa adda addaatiin nu takaalee hamma fiiguu dandeenyu akka nuti hin fiigne kan nu taasise kana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee abdanna. Inni guddaan waan as jiru kana yoo deebisuu dandeenya rakkoon uummata keenya irraa jiru walakkaa ol irraa furamuu danda'a jennee amanna. Kanaaf puulii cimaa hoggansa keenya cimaa naannoo kanarratti qabaachuun barbaachisaadha. Ammas wantoonni tokko tokko dhiibamanii haa dhufan iyyuu malee hojiin mana keenya keessatti nu keessatti hojjetamuu qabu hojii baay'ee jira. Hojiin amma nuti jalqabne uummata keenya tokkummaa uummata keenya cimsuu irratti nu hin finne. Warraaqsa dinagdeedhaan jijjiiruudhaaf uummata keenya nuti jalqabne lafan buusne ammas hojii manaa rarra'ee jirudha. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e caasaa cimaa hoggansa cimaa of keessaa qabu. Uummata isaaf quuqamee halkanii guyyaa hojjetee jiruuf jireenya uummata kanaa jijjiiru uumuudhaaf ammallee hojii manaa baay'eetu jira. Dhaabni kun dhaaba kana cimsuudhaaf tarkaanfii baay'ee fudhannee qabsoo baay'eedhaan as geenyee jirra. Garuu ammallee dhaaba cimaa ta'e kan ba'e miti. Miillaa qabanii ganaa irratti hojjetamuu barbaada. Karaa adda ta'een cimsuu barbaada. Kana akkasumatti balbala banaa keenye cal jennee rarraanee hundi keenya wal gurree gar tokko yoo deemne wal qabanneetu kufna boru. Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabannee hojjennu sun karaa fuulla'aateen karaa fagoo deema. Yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u. Yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u. Kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun mala ta'a. Kan karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun mala ta'a. Garuu uummataan yoo utubame, mootummaa cimaadhaan, saba cimaadhaan, dhaaba cimaadhaan yoo utubame eessayyuu deemuu hin danda'u. Waan ta'eef waan Oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdanna. Boruufis yoo ta'e. Boruufis yoo ta'e. Waan ta'eef hoggansa cimaa Oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa fida. Eenyummoo eessaan yoo taphatetu irruma caalaa bu'aa san argamsiisa. Ija kanaan haa ilaalluudha. Ija kanaan laallee puulii qabnu keessaati abaloo akkasitti qopheeffanne, abaloo akkasitti qopheeffanne, abaloo akkasitti qopheeffanne. Garuu immoo walii yaadnee tiimii tokkoon yoo hojjenne isa iddoo tokko jiru gataa, isa iddoo tokko jiru dagataa, isa iddoo tokkotti xiyyeeffachuu duwwaa otoo hin ta'in bakka lamaan irratti yoo xiyyeeffannee yoo hojjenne wal qabannee karaa fagoo deemuu dandeenya. Waan uummanni keenya nurraa yaadus galmaan ga'uu dandeenya jennee ija kanaan qalbiidhaan mari'annee tarsiimoo kaawwannee hoggansa cimaa naannoo irratti qabaachuu qabnu, ammas itti fufsiisuu qabnu keenyee jirra. Kana cimsuu irratti hojjetamu waan amma jalqabame kana cimee akkanitti hojjechuu danda'u. Gara federaalaa immoo carraan kun waan amma jalqabneef qabsoon amma nu jalqabne kun nu qaqqabee yoo dhaqne immoo isa immoo karaa nu saalfachiisuu hin dandeenyeen, nu qaanessuu hin dandeenyeen successful akkamitti goona kan jedhu ilaallee kanarratti tooftaa tarsiimoo keenya galmaan gahuudhaaf sirreeffama tokko tokko taasisnee jirra. Sirreeffamni nuti taasisne kun
Fakkeenyaaf nuti ammas amantaa guutuu qabna. Federaala irratti Oromiyaan dhaabni keenya gahee hooggansaa fudhatee hoogganuu qaba kan jedhu qabsaa'aafis dhufnee jirra. Har'as qabsaa'aa jirra, borus hin qabsoofna. Kun gaaffii keessan galu karaa dimokiraatawaa ta'een. Yoo kana goonu immoo eenyu eessatti hojjetetu immoo irruma caalaa bu'aa fida kan jedhu ilaallee boru ulaagaa kakka'u tokko tokkodhaaf kanan guuttanne kanan nu hafa jennee wanti nu qaqqabu akka bakka akka tasaa kan taane ammumarraa karaa guutuu ta'een qophaa'u waa hundaaf nurra jiraata jennee dhimma kana gadi teenyee yeroo dheeraas fudhanne irratti hojjetaa turre walii galuudhaan amantaa guutuudhaan sirreeffama tokko tokko taasisnee jirra. Innis fakkeenyaaf eenyuun keenya eenyurra fooyyee godhannee miti. Eenyuun keenya eenyu gadi taanee miti. Akka tapha kubbaa miilaa sana. Eenyu eessatti yoo taphateetu bu'aa irruma caalaa tiimiidhaan barbaannu kana galmaan gahuu dandeenya jedhan jedhu sana ilaallee shigishigii tokko tokko ulaagaa gaara sanatti nutti ka'uu malu sana hanqisuudhaaf jecha akka dhaabaatti hoggansi tarsiimoo kana galmaan gahuudhaaf toftaa yeroo gabaabaa kana akka toftaa yeroo gabaabaa jennee itti fayyadamne kana Dooktar Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hogganu, ani ittaanummaadhaan akka inni hogganu, Dooktar Warqineen gara koree giddu galeessaatti dhufee akka inni hogganu murteessinee jirra koree giddu galeessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone uummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'uu kan qabu wanti tokko dhalatee miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan gahuudhaaf toftaa fayyadamnedha. Toftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira. Haa waan uummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nuu geessisuu danda'a jennee itti amanne itti yaadne hunda itti gargaaramnee hojjenna. Jennee akkasitti sirreeffama kana kaasee goonee jirra. Yoo kana ta'u tiimiin nama tokko nama lama qopheessuu duwwaa otoo hin taane tiimiidhaan qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u. Achi deemee immoo maal hojjeta? Akkamitti hojjeta? Kan jedhus kakkeenye akkasitti sirreeffama kana taasisnee jirra. Tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta? Hojiinsaa manaa guddaan maali? Isas tokko lamaan keenye. Lamaan immoo akkamitti wal dhugee, wal dhaggeeffatee, wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaaf koreen giddu galeessaa keenya murtii har'aa kana murteessee kan addaan ba'e. Ani dhuunfaadhaan tokko wanti baramuu qabu dura taa'ummaa ittaanaa akkas jechuun keenya toftaadhaaf goonee jirra. Kana jechuun akkuman kaleessa dhaaba kana mootummaa kana hoogganaa turetti nan hooggana. Warri kaanis akkasuma. Akkuma kaleessa hoogganaa turretti hin hooggana. Hamma akka yaada keenyaatti anis tiimiin amma ijaaraa jiru kun naannoo irratti hojiin dhaaba kana keessatti hojjetaa jiru kun hojii manaa baay'een an of harkaa qabadhee jiru kun akkasumatti caljennee rarraasnee addaan kutuun deemee dhiibbaa baay'ee nurratti fida waan ta'eef waan amma danatti qabanne kana jabaannee cimsinee anis pirezidaantummaadhaan itti fufee waan addana jiru waan naannoo Oromiyaa fi akka mootummaatti hojii dhaabaa naannoo kanarra jiru kana yoon hojjedhe tiimii na waliin jiru kana waliin irruma caalaa bu'aa qaba. Tiimiin inni kaan immoo gara federaalaa dhaqee hojjete irruma caalaa hojii achi jiru sana maqaa saba keenyaas eegsisee kabachiisee hojjechuu danda'a jennee ija kanaan ilaalleetu dubbii kana kan hojjenne. Yoo kana goon yoo akka taayitaadhaaf ta'e yoo barcumaaf ta'e barcumarra barcumni hin caala carraa keessatti seenaa keessatti yoo si qaqqabu fudhachuudhaaf hawwii guddaatu jira.
Hundi keenya birayyuu namni hundu na'u. Garuu barcuma hawwuu duwwaadhaan waan yaadne akka sabaatti sabni kun gatii guddaa kan itti kaffalee kana galmaan geenye jechuu miti. Irruma caalaa eessa yoo teenye hojjennetu waan sabni kun gatii itti kaffalee kana galmaan gahuu dandeenya. Anis akka dhuunfaa kootti waan amma jalqabe kana itti xaaree asiin ga'e kana saba kanaaf bu'aa buusoo hin jedhe waan Oromiyaa irratti jalqabne kana yoo galmaan gahuu dandeenya. Humna guutuudhaan dhiibbaan garaagaraa nurraa dhaabbate, tuttuqaan garaagaraa nurraa dhaabbate, waan qalbii keenya gamaaf gamana nu facaasee tasgabbii nu dhowwuudhaan yeroo keenya nurratti nyaatu kun nurraa dhaabbate yoo jenne kan amma fiignu harka 2, 3, 4 fiiguu dandeenya jedheen amanaan. Onnee guutuudhaan halkanii guyyaa oliif gadi fiignee jijjiirama ariitiidhaan yeroo gabaabaa keessatti dhufuu danda'u Oromiyaa irratti fiduu dandeenya jedheen amanaan. Uummanni keenya siyaasa biyya kanaa keessatti itti fufiinsaan karaa fulla'aa ta'een kan inni karaa fagoo deemuu danda'u miillisaa fi miillisaa addana jiru kun hundeensaa addana jiru kun tokko ta'ee tokkoomee karaa bishina qabuun yoo ijaarame duwwaa jedheen amana. Malee nama 10-20 akka mawwaacoo baastee erguudhaan qabsoon Oromoo fiixa ba'a jedheen amana. Dura bu'uurri isaa cimuutu irra jiraata. Dura hundee cimaa qabaachuu qaba. Dura dhaabbata cimaa miilla lamaan lafa dhaabbatee gar tokkotti yaadu, gar tokkotti yaadee waliin wal utubaa deemu qabaachuu qaba jedhee yaada. Qabsoon amma booda ta'u qabsoo cimaadha. Qabsoo laafaa miti. Cal jennee yeroo gabaabduudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee deebi'uudhaaf yoo ta'e abbaan barbaanne keenya bakka barbaanne deemuu dandeenya. Garuu dubbii akka carraan harka gale kana fulla'aa taasisuudhaaf itti yaadne karaa tarsiimaa ta'een hojjechuun keessumaayyuu immoo hojii keenya manaa rarra'anii banaa taa'anii jiran kana guutuu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana guutuu taasisne eenyuun keenyayyuu burraaqne iddoo kamitti hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Sadarkaa kamittiyyuu burraaqne deemnee nuti gaafannee tontan inni kaan nu gaafate hojjechuu akka dandeenyu nan abdadha. Ammallee hojii manaa baay'eetu nu keessa jira. Dhaaba cimaa godhutu nurra jiraata dhaaba kana. Baay'ee sirreessuu qabna. Yoo kana hin goone mataa gar tokko haddachuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa cimaa ofitti amanee ofitti abdatee saba isaaf hojjetu. Halkanii guyyaa hojjetee jijjiirama fidu godhuun nurra jiraata. Gaaffii mooraalii saba kanaa deebi'uu mataa isaatiin gahaa miti. Ani Oromoo keessatti gaaffiin diinagdee deebi'uu danda'u turre jiraata. Gaaffii diinagdee eessa gadi nu roobuu hin danda'u. Dura Oromiyaa fi Oromiyaa keessatti qabeenya qabnu, humna namaa, qabeenya uumamaa qabnu. Kana walitti qindeessinee Oromiyaa keessatti jijjiirama fiduu danda'utu nurra jiraata jedhee tan amana. Sanaaf immoo karaa amma yaadne kanaatiin yoo hojjenne isatu karaa fagoo fuudhee nu deema jennee waan abdannuuf ija kanaan laallee amantaa tokko waan namni dagachuu hin qabne. Waan namni dagachuu hin qabne. Abbaan barbaade har'a tuttuqa adda addaatiin ati kana godhi, ati kana jedhi jedhee har'a kanaan hojjenna yoo taane uummata kana qaanessineerra nuti. Uummata kana saalfachiisneerra nuti. Dhiiga dhangala'e kanaaf gatii akka inni dhabu taasisnee jirra. Kanaan hin hojjennu waadaa uummata keenyaaf kaleessa galle galmaan geessisuudhaaf hojjenna. Har'as borus waadaa uummata keenyaaf galle uummata keenya qabanne waadaa keenya hin cabsinu. Hirbuu keenya yoomiyyuu kana hin cabsinu. Yoo eessattis bakka hojjennutti galmaan geessisuudhaaf hojjenna yoo taane immoo eenyuun hin dhaggeeffannu, eenyuun hin ilaallu, uummata keenya dhaggeeffannu, uummata keenya saba keenya wajjin hin taane hojjenna. Kun yoomiyyuu irraa sharafamuu hin qabu. Har'a asiin geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Iddoo kanaan geenye namni duuba deebi'u hin jiru. Inni guddaan garuu qalbiidhaan karaa waan tarsiimaa ta'e irratti yaadanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef ija kanaatiin nuti hooggansi dhuunfaadhaan hojjetu hin jiru amma booddee collective leadership team up ta'uudhaan hojjennaan.
akkasittis walii gallee waliin hojjetaa jirra. Walii gallee akkasittis hojjetaa jirra waan ta'eef carraa kanaan immoo inuma caalaa tokkummaa keenya cimsanne hooggansa sammuu tokkoon yaada tokkoon qalbii tokkoon yaadee hojjetu taasisnee hojjechuu qabna jennee hojjetaa jirra waan ta'eef hooggansa inni kennaa jiru keessattis dhugaa dubbachuudhaaf hojii raawwachiistuun keenya na amanee fudhatee hojjetaa jira. Kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaas akkasumatti fudhatee hojjetaa jira. Kana jabeeffachuutu nurra jiraata. Kana cimsuutu nurra jiraata. Hooggansa keenya baasaa deemuun nurra jiraata. Namni tokko nama tokko iddoo tokkotti cabuun dhufuun malata, iddoo tokkotti dadhabuu dhufuun hin malata. Nuti har'a hooggansa cimaadha oomishuu kan qabu Oromiyaan. Hooggansa cimaa boruuf ta'u oomishuu danda'utu nurra jiraata. Hooggansa uumaan dhufne waan taaneef. Kun immoo qalbiidhaan ta'anii hojjechuu barbaada. Hawwii duwwaa mataa isaatiin fedhii keenya galmaan geessisuu hin danda'u. Waan hawwine duwwaadhaaf taanee argamuu nu gaafata. Iddoo kamittiyyuu warra taanee argamnu, warra taanee argamnutu warra caalmaatti filatamu taanee argamuun barbaachisaadha. Sun eessaa nu dhufuu hin danda'u yoo nuti addanatti har'an hojjetiin. Har'a addanatti qe'ee Oromiyaa keessatti yoo nuti hojjetiin eessaa dhufuu hin danda'u. Carraan guddaa nu harka ga'ee jira. Carraa guddaadha nuuf kufaatii miti. Beeknee kanatti gargaaramuudha caalmaatti. Hamma har'aatti uummata keenyaaf bu'aa guddaa fiinneerra jennee yaadna. Tooftaa